kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee bilisummaa Oromoo akkuma yeroo adda addaatti dhimmoota garaagaraa irratti keessummoota garaagaraa qabannee mariidhaaf isinii dhiyeessaa turre. Sagantaa keenya yookaan qophii keenya irraa keessattis keessummaa ni qabna. Keessummaa qabannee dhiyaanne keessummaan keenyas qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti umurii isaanii dargaggummaarraa hanga guyyaa har'aatti hirmaannaa qabsoo bifa garaagaraatiin bakkoota barbaachisan hunduma keessatti hirmaachuudhaan gahee ol'aanaa kennaa kan turan hanga hoogganaa dhaabaa sadarkaa olaanaatti bahuudhaan dirqama isaanii gahummaadhaan ba'ataa kan turan Jaal Dhugaasaa Bakakkooti. Jaal Dhugaasaa Bakakkoo dhaggeeffattoonni keenyas daawwattoonni keenyas kan hin beekne jiran nutti hin fakkaatu. Kana duras miidiyaalee adda addaa irratti dhiyaatanii kennaa turanii keessumaa dhiyeenya kana immoo kitaaba baasanii jiru. Sanaan wal qabates miidiyaalee adda addaa irra turanii kanaaf ni hubattu ni beektu jennee abdannaa. Yaa nagaan dhuftan. Baga nagaan na eddanii malkaa kiyya. Tolee Jaal Dhugaasaa miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo duraan dursinee baga bara haaraa 2024 fi guyyaa waraana bilisummaa Oromoon isin ga'e jechaa gaaffiif deebii gabaabaa kanaa waliin gochuuf argamuu keessaniifis maqaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaan ammas irra deebinee galatoomaa jenna. Aatis warri saabaa hundi keessanuu bara 2024 baga geessanii baga waliin nu geenyee fayyaa ta'e. Jaal Dhugaasaa isin dhiyeenya kana kitaaba jalqabdee seenaa ABO fi qabsoo Oromoo jedhu maxxansitanii baastanii jirtu. Bu'aa bayii qabsoon bilisummaa Oromoo ABO'n gaggeeffamu keessa darbe addatti haala ABO'n keessa ture. Bu'uura isaarraa haga har'aatti dhidhaalee inni keessa bahee wareegama jaallan kaffalan keessumaa wareegamoota hoogganaa qondaalaan hanga miseensaatti dhaabni kun kafale bu'aalee argamanii fi waan gara fuula duraa ilaallatan kitaabni kun waa baay'ee lafa kaa'ee jira. Keessumaa sochii ABO bara duraa karaa godina bahaaf kibba bahan ture waan namni hunduu walqixa qubarraa hin qabne waa hedduu lafa keessanii jirtu. Dhugaatti kitaabni kun nama waan ABO keessa darbee as ga'e hin beekneef bu'aa inni argamsiise warra hin hubanneef daawwitii ta'etti mul'ata kan jedhutu abdatama. Hundaafuu baga ittis dadhabdanii bilkooftanii kitaaba seenaa kana nu barreessanii warra hafeefis fakkii taatan jenna. Egaan gara dhimma keenyaatti osoo hin seenin dura mee jalqabbiidhumaaf akka nu ta'utti kitaaba kana yeroo kanatti barreessitanii as baasuudhaaf ammatti maaltu isin kakaase? Kanumarraa eegalla. Akkuma jaallan birootti adeemsa qabsoo bara dheeraa kana keessatti waa hedduutu ta'ee karaa uummata keenyaa, karaa miseensotaa bu'aa bayii himamee hin dhumne keessa dabrame. Inni kun namni yeroo qabaatee gattaa'ee akka nam tokkeettis akka dhaabaattis galmeeffamee seenaadhaaf ol kaa'amee warri har'a jiranis warri bor dhufanis dhaloonni haaraan qabsoon bilisummaa keenyaa seenaa nafa seenaa uummata keenyaa waan ta'eef isa kana dhaloota ittaanuudhaaf illee dabarsuudhaaf tarkaanfii gahaa fudhatuu dhabuun kuni yeroodhaa yeroo lafarra harkifamee hunduma keenya yaaddessuun ni jira. Kanaaf mee yoo haalli aanjaa ta'uudhaa baate yoo hanga ga'ullee ta'uudhaa baate waanuma xiqqoo yaadatamtu lafa kaa'amee bor immoo namni biraa kan dandeettis waan immoo aanjaatti qabu bal'isuu danda'a ka jedhuun bu'aa bayiin qabsoo kan keessa qaxxaamurame kun utuu hin galmeeffamin nafinii dhumaa fi tattaaffii duraati kun wanti xiqqoon kun yaalamtee waan hojjetame waan keessa dabarre wajjin wanta amma tuttuqame kun baay'ee baay'ee xiqqoodha. Ka fuulduraatiif immoo karaa nuusaatti jedhamee yaaduudhaan
Egaa waan isin jedhu kana irra guddaa isaa akkuma ijoollummaa keetii kaaftee barsiis fakkaatan keessa dabartan waa hedduu beektanitti ija keenyaan agarre waan mudate sana wareegama ulfaataa uummanni keenyaa fi dhaabni keenya baase isinni kun galmaa'ee ol kaa'amuu dhabuun boqonnaa nama dhorkaa. Isuma kana xiqqoo furuudhaaf argitee karaa banuudhumaaf yaalii godhamteedha jaalmalka. Tole fayyaata dhugaatti egaa kitaabni isin barreessanii baaftan seenaa dubbii adda bilisummaa Oromoo kun bu'uura waan baay'ee keessa jira. Nummaan iyyuu warri hanga tokko hin beekne jennu waan hedduu waan dubbii keenyaa hin beekne waan hedduu keessaa agarree barnoota guddaa namaa kenna. Waan dhaaba kanaas dhugumaatti bu'uura irraa hubachuudhaaf kitaabni kun qooda olaanaa qaba. Haa ta'u fayyaata amma gara ijoo dhimma keenyaatti waggaa dabalu akkuma beekamu ABO keessatti ayyaanota garaa garaatu ayyaaneffatamu. Ayyaanonni kun baroota dheeraan durarraa kan jalqabee fi ammallee kan itti jiramudha. Ayyaanonni hundumtuu seenaaf dhufaatii mataa isaanii qabu. Kanneen akka amajjii tokko guyyaa waboo, ebla 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo, waxabajjii 15 guyyaa sagalee bilisummaa Oromoo akkasumas immoo gara boodanaa kan jalqabe adoolessa tokko guyyaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo fi kan kana fakkaatan hedduutu jirani. Amajjii tokko guyyaa waboo fi ebla 15 guyyaa gootota Oromoo kan ilaalu kitaaba keessan keessattis waan barraa'ee ni jira. Mee sanumarra dhaabbadhaati caalaatti dhaggeeffattoota keenyaaf akkasumas immoo daawwattoota keenyaaf akka ifutti tokko amajjiin tokko akkamitti kabajamuu eegale yoomirraa kaasee kan kabajamuu eegale. Amajjiin tokko kan kabajamuu eegale bara 1980tti bara sana jalqaba 1980 sana waggaa 2 guutuudhaaf haala baay'ee ulfaataa keessatti godina baattii adda bilisummaa Oromoo dabarsee falmaa guddaatu ture, jeequmsa keessaa hedduutu ture, mootummaan Somaaliyaatiif mootummaan Itoophiyaa wal lolanii nuti immoo uummanni keenyas waboonni sana gidduutti jarilachiyyuu diina Oromoo waan turanii fi mootummaan Itoophiyaa shirrixaam jedheeti sargoo jedhee Sumaalee jedhee uummata keenya rukuta. Sumaaleen immoo ni beetti afaan ishee hin beeku uummatichi. Isheenis halagaadhumatti hubatteetu tarkaanfii irratti fudhattee itti taphataa gudeedaa saamaa habashii jettee uummata keenya hiraarsaa turte. Kana lachuu gaa waan hin danda'amne waboonni humna kana lamaan gidduu seenee ofirraa faccisuun dirqama ture. Inni sun wareega ulfaataa nu baasiseera. Jeequmsi keessaallee akkasuma rakkoo nutti uumee fi humna keenya bibittinneessuun ni ture. Isa kanarraa kabsachuudhaa fi humna zoonii adda addaatti bakka adda addaatti faffaca'ee jiru walitti yaamuudhaan humna sana ijaaruudhaa fi xiqqoo ishee argitee jajjabeessuudhaaf humni Harargee bahaatiif Harargee dhiyaa lafa jedhamu gidduutti laga Gaaletti jedhamu tokko irratti waboo walitti yaamamee waboon egaa atu akkuma beektutti waraanni walitti dhufuu jaallataa yeroo walitti dhufu yaada wal ba'aa humna walii ilaaleetu gurmuu wal godhatee amleen itti bulaa ni gammadaa. Ayyaana sana irratti intarteenimentii adda addaa, dorgommii adda addaa, ispoortiin adda addaa hedduun qophaa'ee achirratti humna sana ijaarree bobbaatti deebisuudhaaf tarkaanfii fudhatamee ture. Tarkaanfiin sun ayyaana irraa tolchinaa amajjii waggaa waggaatti walitti deebinee yeroo hundumaa akka goona jedhamee miti gaafa sana. Humna keenyatu humni buttaa ture muraasatti gad deebi'ee inni muraasa ture immoo sagliitti gad deebi'ee
ni haaphate bakka jiru hundaatti. Kanaaf humnicha bakka tokko walitti finnee deebifnee haaraatti ijaarree bobbaasaatti deebisuudhaaf tarkaanfii fudhatameedha. Kanaaf waggaa ittaanus immoo kan akka waggaa dabree akkamii jechuu yaadisaa ka'e akkuma tasaa tokkotti irra deddeebiidhaan tarkaanfiin kun fudhatame malee itti yaadamee miti irra deddeebiidhaan godhamuu barraani qaamuma nuu ta'ee itti fufe. Kan Jeenuwaariin yookaan amajjii tokko kan waggaa kuni booduma keessa itti dabalame jechuudha. Malee ayyaana waggaa kan amma dachaadha kan nuti ayyaaneffannu. Amajjii tokko ayyaana waboo jenneetti waboon waggaa waliin dhufee eegasii ispoortiidhaa fi sirna irratti tatta'u qofatu hin ta'in waggaa haaraa kana akkamittiin jalqabnaa akkamitti xumurraa sagantaa maalii baafannaa karoora jiru ajajootaaf humnaaf ibsuudhaafitu godhama. Yeroo hedduu gara boodaa kana ispoortiidhaa fi ayyaaneffataa miti. Yeroo duraa sana waggoota gara duraa sana torban lama fa'aa torban tokko yoo xiqqaate fa'aa turameeti kan ayyaanni kun ayyaaneffatamu. Amma gaa dhimmuma karooraatii fi dhimmuma sagantaa gaggabaabaatti gaddeebi'etti guyyuma tokkotti dhumata. Amajjiinis walumarra bu'uuraanitu waggaa haaraa achumaan waliin ayyaaneffanna malee hundeen dubbii kanuma waboo jedhu kanaan eegalame Malkaa. Kanaaf amma amajjiin tokko guyyaa toraan bilisummaa Oromoo dhabamarraa hafee deebisee gaditti of dhaabee fi bobbaasaa kaaraatti itti fufee jedhamee kan barsiifamu sun sirriidhumaa jecha. Akkasi. Haa ta'u jaallugaa gara gaaffii keenya itti ceenaa. Yeroo gaaffiin akkanaa isinii ka'u egaa if booda deebitanii waan keessa dabarsan jaallan waliin turtan akkaataa ittiin ayyaana kana kabajaa turtan waa baay'ee yaadachuun keessaniin oolu. Kana booda deebitanii yoo yaadattan maaltu isinitti dhufa keessumaa akkaataa fi haala ittiin kabajaa turtan dirree keessatti jechuudha. Waan baay'eetu namatti yaadatamuudhaaf namatti dhufuu danda'a. Yeroo sana akkuma siin jedhee uummanni keenya bakka hedduurraa walitti dhufanii waan sana irratti hirmatanii karaa galaatiin fi karaa waan adda addaatiin nu dirmatanii walgahii godhamu kanarratti ibsoota adda addaa jira, diraamaatu jira, faaruutu jira, ispoortii garagaraatu jira. Isa kanarratti uummanni keenya dhufee ilaalee gammadee hirmaatee irraa qooda fudhataa ture. Maanguddoota Oromoo hedduutu bakka adda addaatii walgahii sanarratti argamanii dhufanii gorsa nuu kennu, haasaa nuu godhu. Sosso'iinsaa fi waan waboon godhu immoo ilaalanii gammaduu. Haasaa bal'aatu godhamaa, yaadannoo hedduutu godhamee adda kaa'ama. Amma akka gaafa sanatti ta'e yeroo itti deebitee ilaaltu haalli gaafas keessa jirru amma jirru jijjiirraa guddaa jira. Bilisoomuullee baannu waan hedduu keessa dabarree jaallan gaafa sana jiranii har'a hedduun isaanii hin jiranii. Haalli sun bakki sun haalli uummataa haalli humnichaa haalli nuti immoo ergasii as keessa dabarre waa hedduu fidee akka daawwitiitti nama dura qaba. Gammachuunis ni jira, gaddis ni jira. Maali gammachuun namni hin bilisoomneedhuma ilaala malee maal keessa dabarsine achii kaanee hangam guddanne hangam jijjiiramne hangam gara bilisummaatti dhiyaanne isa jedhu kanuma keessa darbetu beeka malee namni hundi hubatu injifannoodhaa fi guddina guddaatu jira. Keessattuu sammuu uummata Oromootiin sammuudhaan bilisoomee jira. Akkuma biraatti bilisummaa guutuu ta'uu sanatu hafe maleedha. Kun guddina guddaadha. Kana malee hedduu wareega baafnee jaallan hedduun har'a gaafa sana turan har'a kan hin jirre wareegan galan jedhamnee fi qabsoo hadhooftuu meeqa keessa kutame akka wareega sabni Oromootii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo baasanitti immoo mirgi argame kan walgitu ta'uu dhabuun immoo
gadda namatti ni dhageessisa. Karaa dheeraatu nu hafee haa ta'u garuu bakka of duuba hin deebine ga'uu isaatiin abdiidhaa fi gammachuu guddaatu namatti dhaga'ama. Haalli gaddaa sinuma jirti wal makaadhaa yoon siin jedhe nan danda'a. Tole fayyaata jaallugaasa gaaffii taanes hin gaafadhu amma hanga tokko keessaa kutanii bakka Oromoon kaleessa ture darbee amma wayisaa bilisummaa Oromoo qabsoo fudhannoof siyaasaa walitti qindeessee qabsoo Oromoo bifa jaarmiyaan gad dhaabee eegaluu fi har'a gidduu waan jiru akkamitti ibsitu waan kun bal'aadha garuu osooma bal'ina isaa beeknu isin gaafanna amma hanga ta'e tuttanii turtanii mee isa kana osoo adda baaftanii nuu himtanii gaariidha. Kana maaliif isinii kaasee ammam tokko dhaloonni har'aa yookaan immoo kan har'a jiru kun garaagarummaa kana gidduu ture sana beekaa fi waan ABO'n hojjete waan har'a jiru kana hagam tokko sirnaan beekaa jedhuuf isin gaafadhe. Wanni kun bal'aadha ammoo osoo waan jettanii jedhee. Egaa ija ayyaanichaatiin yoo ilaalle ayyaanni gaafa sana waboodhaa fi uummata naannoo qofaanii kabajamaa ture. Biyya keessatti illee lafa diinni jiruuf hinaan jinetti illee namni sammuu isaa keessatti ayyaaneffataa jira. Biyya lafaa hundarratti addunyaa irratti illee akkasuma argitee bal'inaan ayyaaneffatamaa jira. Wanti kun ayyaaneffatamuuf ayyaanicha qofaaf osoo hin ta'in akeeka isaatiin wal qabateeti. Akeeki kun simatamee hundaan fudhatamee akkanatti jijjiirraa guddaa qabaatee guddinni guddaan bifa kanaan mul'atuun isaa baay'ee nama gammachiisa. Sana malee bayyanootaa fi dammaqiinsi uummata keenya gaafasiitii fi har'aa samiif dacheedha. Jijjiirraan jiru oromummaarraa ka'a. Gaafa sana namuma hagaatu sabboonummaan itti dhaga'ama malee namni waanuma diinni nuun jedhu fudhateetuma jiraachuu malee kabajaa oromummaatii fi mirga ofii yookaan immoo waan bilisummaa kana yaaduu dhiisiiti ittuun dhufuu jechuudha. Maalii kan kana hanqisu tokkoffaa ofii walirraa faffagaatee bittinnaa'ee qubatee taa'ayyuuti. Aangoos biyya bulchuus mi'eeffatee hojii argee mootummaa qabaatee isa sana dhabne jedhee kan irraa kaka'ee qabsoo godhu hin qabu. Namisa barsiisu hin jiru. Jireenyi isaa isan barsiisu miidhamuun ni jira. Miidhamuun kun haala dirree baame akka ammaa kanatti nama ajjeesuu, nama gubuu, nama barbadeessuu jedhu kanaan osoo hin ta'in bara Haile Sillaasees bara Dargiis yoo ta'e uummata bal'aanii hin dhumuu, hin ajjeefamu, hin gubamu. Lafa qabsoon jirutti dhugaadhaan ni gubama ture. Karaa bahaatti lafa soso'iinsi waboo jirutti uummati sossobameeti of wallaalchifamee waa'ee oromummaatiif kaka'iinsa akka hin jirre godhamee jiraata waan tureef isa kana kakaasanii Oromoodhaan mirga akkasiin nutti hafee akkana guuttannee argamuu qabna biyya abbaa keenya irratti alagaan akkana nu godhaa jire jedhanii agarsiisanii bayyanachiisanii kaasanii hiriirsuun qabsoo guddaa gaafataa ture. Karaa biraatiin immoo humni qabsoo magaalaa keessatti dimokiraasiin jiraatee barsiisuun hin danda'amu. Humni qabsoo immoo Oromiyaa guutuu wal ga'ee miti naannoo gabaabduutti murtaa'ee jira. Humni sun argitee humna waraanaatii fi ibiddaa qaburraa kaka'e gammoojjiitti gad ittifamee uummatarraa ittifameeti dhaabbattummaadhaan uummatarraa dhorkamee waan jiraatuuf jecha uummata waliigalaa Oromoo bal'inaan barsiisuudhaaf illee carraan isaas hin argamne. Lolli keenyas addunyaa irratti dhiibnaan Oromiyaadhaaf Itoophiyaa keessatti hanga ga'u dhagamaan turre. Humni jiru yeroo sana alagaarraa tumsa argatee gargaarsa argatee hojiin dippiloomaasii hojjetamee dhiyeessiidhaan waan barbaachisu guuttachuu alagaarraa hin danda'amne. Ofiin immoo humna guddaa qabaatee humna guddaa kanaan diinarraa hiikkatee biyya bilisoomsee galii argachuu hin dandeenye. Dhiyeessiin waan hin jirreef humni jirus xiqqaa waan tureef qabsichi
baay'ee ulfaataadhaaf hadhaa ture. Diinni waan guddaa tokkotti milkaa'ee ture waan nu miidhe. Innis uummata Oromoo mataasaa qawwee itti kennee rasaasa itti kennee dhaqee ajjeesii wajjiniin lolii wambadeedhaa dhabamsiisi jedhaati. Abbootii keenyaa fi obboloota keenya nutti ergee wal nu ajjeesisaa turre. Diinuma iyyuu karaatti dabarree lollu iyyuu dhabaa turre. Hin jiru karaan itti diina lolan. Numatu wal lolaa. Haalli sun baay'ee qalbii si cabsaa. Yeroo diinni kee uummata kee mana irratti gubu amma kunoo garaa nu balleessa yeroo uummata keenya miidhaa jirumi. Nuti akka wal ajjeefnu godhaa ture diinni kanatti milkaa'a. Akka lamarraa godha tokko ni sodaata. Deemti kana godhuu baattu ni dhumtaa ni ajjeefamtaa ni hidhamtaa jedhee tumeeti erga kaan immoo propagaandaa kijibaatiin olola oofee OLF akkasii wambadeedhaa ilmaan abbaa lafaatii jedheetu waan adda addaa itti fakkeessee dhugaadha se'ee dhufee lolaa. Kanaan egaa wal dura nu dhaabaa ture. Har'a garuu uummanni keenya akkuma silee jedhee bilisummaan guddaa naafu malee bilisummaan hundumaa caalu xiyyaara lolaarras madaafarras taankiirras qawwee rasaasa waan fedherra gatii guddaa akka qabu murteessaa akka ta'e dammaqiinsa sammuuti. Nuti amma namni yeroo waa tokko argatu isa argate sana irraanfateeti kan biraa hawwa. Hawwiin keenya guddaan akka qabsaa'otaatti nuti gaafa sana xiyyaaras miti taankis miti madaafas miti. Uummatumti keenya utuu of nu baree diinaaf fira isaa beekee maaloo yaa Waaqayyo kanuma nuu godhiidha gaaffiin keenya inni dura. Har'a amma kun guutameera. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama warra gaafa sanaaf har'a beeknu gidduu. Wantan gada nama gammachiisu hin jiru. Mi'a guddaa qabaattee waraana guddaa qabaattee yoo tokkummaa hin qabaanne yoo diina kee hin beekne yoo fira kee hin beekne yoo bayyanoota hin qabne hin bilisoomtu. Waan hundaa dhabdee bayyanoota sammuutiif tokkummaa immoo qabaannaan wanti hundinuu nama guutama jechuudha. Abdii guddaa jira shakkiin isin jiru bilisummaan nun. Har'a olaantummaa milkii guddaa namni laayoo ittiin ilaalamnetu qabsoo Oromoo keessatti guutamee jira. Jijjiirraa guddaatu jira gaafasii farra gidduu humna qabsoos yoo ta'e miseensota adda bilisummaa Oromoo miliyoonaan humni qabsoo isaas kumootaan hedduudhaan lakkaa'amaa Oromiyaa guutuu wal ga'ee qabsoon finiinaa sosso'amaa jira. Kanaaf jaarmaanii guddaan biyya alaatti waa'een qabsoo Oromoo addunyaattis uummata keenya birattis babal'atee hojii guddaa godhatamee namiyyuu irratti bobba'aa jiru kun gaafa sana isoleetii hin beekamu addunyaattis qabsoo guddaadhaaf bara hedduu gaafa ta'e qabsoon Oromoo addunyaa irratti akkana beekamuun namni keenya ala jirus kan of ijaaree qabsoo godhaa ture qubaan lakkaa'ama ture. Har'a immoo bakka jiru hundaatti akkasitti qabsoo goonu akkas miti akkana yoo ta'e malee Oromoo ta'e kagantuu ta'e kan argitee qabsoo kana dura dhaabbatu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbatuudhaaf malkaa'inuma bilisoomin malee milkii guddaa injifannoo guddaa waan baay'ee nama gammachiisutu jira. Jijjiirraa baay'ee olaanaa ta'etu agarta. Nami gaafas turee fi nami har'a jiru lamaanuu walitti madaaluu waan danda'uuf kabiraa hawwuun caalaa hawwuun yeroo hundumaa'u amaluma ilma namaati. Sirriidha nutillee hanga bilisummaatti yoo hawwinee fi hin guunne jennee yoo dubbanne dadhabbii keenya of qeeqaa yoo deebne injifannoo yoo barbaanne suni uumaadhuma sirriidhuma. Haa ta'u garuu wanti keessa dabarree mirgi argamee waan tuffatamu miti. Jijjiirraanis baay'ee guddaatu jira. Tole dhiifama jaallugaa isaa galatooma egaa waan bal'aa kaaftanii waan lafarra jiru waan mul'atus kaaftanii gaaffiin kochaanu waanuma sanuma ibsaa turtanii darbee waan of keessaa qabu ni qaba. Oromoon dhugaadha dammaqee sadarkaa kana ga'ee jira. Haa ta'u garuu qabsoon isaas akkasuma guddatee injifannoolee jajjaboo galmeessus har'as Oromoon cunqursaaf gabrummaa irra hammaataa jalatti argama. Kana addunyaatu beekaa hundumatu barataa waan wal falamsiisaa miti. Keessumaa erga jijjiiramni jedhamu dhufe waggoota 5 darban kana ammoo baroota irra hamoo Oromoon akka baanaa itti harca'eef ammallee dhumataa jirudha. Inni kunis bal'inaan
dhaabnis bal'inaan ibsaa jira. Jaarmonni mirga dhala namaaf falman idil addunyaas kan naannoos dhiitaa ulfaataa uummata kanarra gahu adda addaan ibsaa jiran. Kana hoggaa laaltan waan kun eessatti xumura argataa yookiin immoo akkamitti xumura gochuun danda'ama. Darbee immoo qabsoomti Oromoo kunis yoomiif bifa kamiin gudunfaa argata jechuudha. Qabsoon gaafa akkasii xumurama jedhamee ibsamuu baatus akkuma isinuu jettan qabsoon keenya dheertuudha bara hedduuf geggeeffame adda bilisummaa Oromoo erga qabsoo eegalee waggaa 50ffaa isaa barana kan inni kabajate. Kanaaf guddaasaa waan gara fuulduraa akeekuun nama danda'ama. Akkamitti gudunfaa argatattanii yaaddu? Akkuma jette wanti gara boodaa kana ta'aa jiru baay'ee waan nama gubuu garaa nama bobeessuu fi baay'ee nama aarsuudha. Mootummaan ergamtoota Habashaa amma aangoorra jirtu kun uummata keenya waan mootummoota sirnoota darban hundaa keessatti ta'ee hin beekne uummata keenya irratti raawwatte. Ni ajjeefti. Qe'ee saalaa mana barbadeessaa jirti, gubaa jirti. Karaa kaaniin qunnamtii irraa kuttee uummata dhukkubaan, beelaan akka inni argitee duguugamu godhaa jiranii. Baay'ee nama gubaa yeroo waan isaan godhaa jiran ilaaltu. Kun immoo maaliif yeroo jettutti uummatichi diduu isaatiif bilisummaaf dhaabbatuu isaatiif ofii isaaniitti jarri kun waan godhan dhabanii abdii kutannaa irraa akka ka'e gochaan akkasii kan raawwatamu. Mootummaan tokko mootummaa jedhamuudhaaf sirna qabaatee uummata sirnaan bulchee uummata biratti nagaadhaa fi kabajaadhaan beekamee ulfina gaafa dhabetti hin jiru jechuudha. Shiftaadha jechuudha. Inni qabsaa'ota Oromootiin shiftaa jedha. Shiftaa qulqulluun isaa maaliif hojiidhaan kan agarsiisu hojjetamu kun hojii shiftaa waan ta'eef jecha. Egaa kuni karaa tokkoon qalbii nama ni cabsaa, nama aarsaa, karaa kaaniin immoo qabsootti nama kakaasaa, daran nama murachiisaa, isa karaa isa namni biraa itti muuf ittiin uummata dammaqsu ani akkasii barii isa dhiifama isa mootummaa Oromoo jedhan sana isa ilmaan abbaa gadaa jedhan sana irraanfadhaayii nuti ergamtoota diinaatii akeekuma mootummaa Habashaa duraanii itti fufsiisuudhaan malee mirga Oromoo eeguudhaaf miti jechuu ergaa dabarsaa jira. Kanaan xiqqaa fi guddaan dhiiraa dhalaan miseensaa fi miseensa ta'e diina kana dura dhaabbatee akka bilisoomsu ergaa dabarsaadhaaf godhaa jiru. Dhugaa baay'ee nama garaa nama gubaa guyyaa guyyaadhaan wanti dhageenyu haawwan keenya ijoollee keessantuu waboo keessa jira jedhamee ijoolleen jaarsii maanguddoon namni hundinuu ajjeefamaa yeroo jiru garaa nama gubaa nama aarsaa. Bilisummaaf jecha waan sababa qabu waan biyyaaf ta'eef tokkoo fi namni du'e yeroo jedhamu akka biraatti iyyuu numa du'a waan argitee gaddisiisaas ta'u gara bilisummaatti nu geessuudhaaf immoo qooda waan qabaatuuf obsinee jabaannee qabsoo keenyatti fufuudhumatu furmaata malee diinni nuuka godhuuf akka nuti abdii kutannuuf akka nuti rifaannuuf akka nuti kanarraa kaanee uummatni dhuma ooti. Gandiyoo badee diinnoo akkana godhaa jennee qabsoo dhiibnuuf. Qabsoo dhiisuun garuu abadanii numan taane. Yoo qabsoo dhiibne gocha akkasii kanattu dhiibbaa wayii tokko malee sodaa wayii tokko malee daran nurratti raawwata. Diinni erga garaa nuun laafne daran nu balleessa jechuudha qabsoon godhaniifan. Furmaati rakkoo kana hundaatu qabsoo kana. Kanaaf akkitti wanti kun xumura godhatu uummannis jabaatee dhaabnis jabaatee uummata keenya. Gurmeessee karaa qabsoorra kaa'ee dhaabonni siyaasaa garaa garaas wal bira dhaabbatanii akeeka tokkoo fi gara tokko fuula deeffatanii wal gargaaranii qabsoon bifa hundaas ka keessaas kan alaas qabsoon bifa garaa garaa
hundinuu deebifamee waliin tumsa ta'ee wal gargaaree qabsoo finiinsuu itti fufuudhaan alatti filmaatii biraan tokko hin jiru. Wanti haalli qabsoo yeroo hadhooftee jettu gara duraatti nama oofti malee uummata dammaqa hin qabnee wallaalaa qabsoon itti haaraatiin malee haalli ulfaataan qabsoo yeroo dhalatu garuma fuulduraatti nama tarkaanfachiisa jechuudha. Kanaaf akkuma tu'ette guyyaa fi yeroo seetu hin beekamne malee bilisummaadhaaf wanti nu barbaachisu hundinuu guutamee dhiyaataa jira. Waaqayyo nu gargaaruu jabaachuu qabnaa keessaa falaanii haala hadhaa keessa jirru kana maaliif hadhoofte qabsootu jira jechuudha bara. Sosso'iinsatu jira jechuudha. Hanga qabsooniif sosso'iinsi jiraatetti immoo gara duraatti tarkaanfannee injifannoo sana gonfachuun keenya shakkiin qabu. Ani guyyaa kana gaafa akkanaa jechuun hafu malee qabsoon keenya ni milkoofti injifannootti deemamaa jira. Abdii guddaatu jira. Diinni abdii kutannaa guddaarra jiraachuunii fi karaa hundaatiin iyyuu immoo diinni nu qofatu hin ta'in saba Oromoo qofatu hin ta'in hundaa wajjin akka sareedhaa akka saree maraattee wal ciniinaa jira. Fira tokko hin qabu. Mallattoo kufiinsaa guddaa agarsiisaa jira. Kanaaf qabsoon keenya immoo haala gaariirra jirti. Qabsoon hadhooftu malee kuniyyuu waan gaarii tokkodha mallattoo tokko. Kanaaf injifannoon keenya bilisummaan keenya shakkiin qabu dhiyoodhuma jirti jedheetan yaadaan abdadha akka kootti jaalmalka. Tola jaallugaa samee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Isin bara dargis qabsoo hidhannoo keessa turtanii bara wayyaanes qabsoo hidhannoo keessa turtanii amma akka dhagaa jirtan hundumtuu akka dhagaa jirrutti maatiin Oromoos akka hin beekne sababa ilma keetuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhu maanguddoon hawwantoonni osoo nafin haala nama gaddisiisuun yeroo isaan ajjeefamaa turantu jiru. Akkuma aadaatti immoo ilmi dhalatee waggaa 18 waggaa ga'ee maatiin irratti aangoo isa dhuunfatanii mana keessa kaa'uun qabanii 18 guunnaan ni murteeffatanii gara barbaadeen ba'an maatiin to'achuun hin danda'amu jechuudha. Isa murteeffata. Har'a kan ta'aa jiru sababa ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun maatiin kan homaatu hin beekne waan ijoollee isaaniitti to'annaa gochuu hin dandeenye keessatti haala nama gaddisiisuun ajjechaa ulfaataan bifa kanaan maatii Oromoo hedduu irra gahaa jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti kan dhiyoo kana hawwanni Oromoo baashaggarra adde kuulanii na fakkaate hundi goggoruu baadhe mana hidhaa baasanii ajjechaa irratti raawwate waan baay'ee suukanneessaaf hawaasa Oromoo maalaaf keessaa eekamsise. Wanni akkasii bal'inaan mootummaa kana jala taa'aa jira. Hammeen yookaan jibbii mootummaan kun bifa kanaan uummata Oromoo mul'isu maalirraati jechuudha. Sanarra darbee mootummaa darbiis argitanii mootummaa wayyaanis argitan wanni akkasii ta'aa ture fakkiin akkasii tureera. Abadan hin turre waan baay'ee si ajaa'ibaati. Bara Haile Sillaasee wanta ati beektuuni yeroo nuti ijoollee nutuu hin seeniin erga seenneesi rakkoo guddaani maal taane maanni bilisummaan isin jettan kuni gabrummaan isin jettan kun isa kamii maaltu rakkoo kamtu nutti jiraati maal taane gabra taane nuti gabra miti bonnu dhiisaa nuti bilisaa maaliif gabra nuun jettu faa warra nuun jedhantu jira. Uummanni keenya yeroo nuti dammaqsin kun maal jechuudha? Roorroon diinaa suni roorroon mootummaa yeroo sana akka namatti hin dhaga'amne akka namatti hin beekamnetti ibsuun illee haala ulfaatuu fi jabina gaafatutti geggeeffamaa ture. Akkuma siin jedhe lubbuun namaa du'uun hin jiru. Namni kun akkuma gootota keenyaa Maammoo Mazafmirfaa, Jeneraal Taaddasaa fa'aa haala tokko tokkoon tarkaanfiin darbee fudhatamu malee uummata bal'aanii nam tokkeen karaa deemu lammiin biyyaa lubbuun hin baafamu hin ajjeefamu. Tokko tokkoodhaan hin ajjeefamu. Amma immoo gamtaadhaan ajjeefama. Bara dargii immoo warra argitee qayi shibbirii fi nacci shibbirii jedhanii warra dura dhaabbatuu fi mootummaa wal dura dhaabbatanii wal ajjeesanii lafarraa wal gaggabaabsuun
ni jira jechaan sadarkaa guddaatti geggeeffameera. Sanarraa kan hafee namni qabamee dhuma hidhamaa warraaqsa dura dhaabbattee duubatti hafaadhaa yaadaanii jechuudhaan tarkaanfii tokko fudhatuun ilmaa jiraatu malee nama ajjeesuun nama hidhuun akka ammaa kana hin taane. Bara wayyaaneetti dhufe haalli baay'een jibbisiisaan miidhaan uummata irratti siyaasaaf jedhamee raawwatamu. Inni durii akkuma siin jedhee siistemaatikaliitu mootummaa dhorkachuu, of wallaalchisuu, nuti tokko akka gaariitti jirta jedhanii gowwoomsanii of wallaalchisanii cunqursuu ture. Inni boodaa kun immoo waan ummatichi dammaqee jiruuf jecha uleedhaan, rasaasaan, ajjechaadhaan keessatti gadi ittisuu barbaadutu jira. Inni kun immoo abadan hin danda'amu. Namni yeroo tokko erga dammaqee booda hin deebi'u, hin gabroomu fedhii isaatiin. Kanaaf akkuma tu jette waanuma hin jirre mootummaa kana keessatti wanti raawwataa jiru addunyaa irrattis seenaa Itoophiyaatti illee keessattuu uummata Oromoo laalchisee roorroo daangaa hin qabne takka argee dhagaamee kan hin beekne ifatti of qusannaa wayii tokko malee qaanii wayii tokko malee uummata Oromoo lafarraa duguugaa fixaa jirti. Karaa tokkoon ofii ajjeefti. Karaa kaaniin immoo argitee hidhattoota oldaarraa dhufanii Oromiyaatti bobba'anii uummata keenya ajjeesaniif karaa banti. Haala anjessitee fi callistee ilaalti. Kanaaf nama waggaa 18 guute tokko haatii mirga maalii irratti qabdi? Aangoo maalii irratti qabdi? Kuni Oromoo miidhuu qoftiitu hin ta'in ilmuma namaatiifuu kabajaa dhabuudhaa fi hir'ina namummaa tokkotu irraa mul'ata. Jara kana dhugaa dubbatuudhaa fi baay'ee qaaniidha. Karaa biraatiin immoo nama keenya ajjeesuun, nama keenya roorrisuun, garaa nu gubee nu onnachiisee nu kaasuunii fi ibidda nutti qabsiisuun illee yoo jiraate, jarri kun garuu hangam tokko hir'ina namummaatti jira. Hagam tokko gadheedha. Hagam tokko biyya bulchuu miti. Waan biraatiifuu akka namaatti lakkaa'amuudhaaf hin tolle. Bineensa akkamiiti kun jarana nama jechisiisa dhugaa dubbatuudhaa fi waan silaa nuti uummata keenyatti himuun karaa dheeraa guddaa nu fudhatu karaa gabaabaadhaan agarsiisaa jirti. Kun immoo baay'ee nama aarsaa akkuma silee jennee baay'ee nama ajaa'ibasii waan dur hin jirredha. Hanguma immoo hadhaa'u tokko bu'aas immoo bilisummaa uummata Oromootiif qaba. Uummanni diina isaa akka wallaalle, akka tolchee beeku, akka kana ofirraa fonqolchuu qabuu fi qabsoo gosaa jabeeffachuu qabu ergaa guddaa nu dabarsa. Baay'ee nama ajaa'iba. Waan ta'uu hin qabne waan ta'ee hin beekne ta'aa jira Jaalmalka. Tole fayyaa ta'a gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Har'allee gaafa isin gaafadhu murnoonni yeroo ammaa aangoo sirna taayirummaa Itoophiyaa dhaalanii jiran warri akka PP akkuma gooftolii isaanii duraanii akka warra wayyaanee TPLF akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo gara dabarsuu hundee gaaffii Oromoo xiqqeessuuf qabsoo bilisummaaf mirga abbaa biyyummaa walakkaa jaarraa oliif geggeeffamee fi wareegama ulfaataa Oromoon itti baase gaaffii afaaniif aangootti gadi xiqqeessanii wayita dhiyeessuuf yaalan ni mul'atu. Kana isinis argitaniif jedhee namanaa. Oromoon kana booda maal barbaada? Biyya isaa irratti ofiin of bulchaa jira. Nama ofii barbaade filatee ittiin bulaa jira kan jedhutu ololamaa jira. Inumaayyuu mataan sirna kanaa Dr. Abiy Ahmed gaaffii naa bahu gaaffii waggaa 50 duraati waan ta'eef amma dhiisuu yookaan kaasuu qaba kan jedhu yeroo adda addaatti yaada dhiyeessaa ture irraa hubachuun ni danda'ama. Isin kana irratti maal jettu? Kuni yaalii afaan faajjessootii fi dhara dhugaa fakkeessuuti malee dhugaa miti. Akkuma jette waa'een Finfinnee, waa'een afaanii, waa'een aadaa tokko tokko qabsoo bilisummaa Oromoo isa waliigalaa keessatti furama malee kuni gaaffii gurguddaa qabsoon Oromoo akeeka godhatee ittiin deemaa jiru miti.
hiree murteeffatu. Oromiyaani maali? Finfinneeni nafa Oromiyaa waan taate waan gaaffiiyyuu kaasuu hin qabu. Addi bilisummaa Oromootuuf uummanni Oromoo. Kana isaanuma kaasee dubbataa oola malee waan dhimma gaaffiiyyuu ta'u miti Oromoo biratti. Wanti kana dura dhaabbatuuf fuudhee handhuura biyya abbaa keenyaa ormaa kennee nuti achitti alagaa nu taasisu abadan fudhatamuudhumaaf hin teessu. Dhimma xiqqoo tokko garuu kun dhimma qabsoo Oromoo keessa. Afaan ofii guddifatuunis nuti Habashaan afaan nuuf dubbatu nafxanyaan afaan keenya nuuf dubbatu jennee waan kadhannu hin qabnu. Yoo barbaadan dubbatanii dantaa isaaniitiif dhimma isaaniitiif dubbatatu malee Oromoon nu dubbatan jedhee maaltu nu darba maaltu nu ta'a. Nuti yoo mirga qabaannee yoo bulchuu dandeenye yoo abbaa biyya keenyaa taane afaan keenya ni guddifanna. Gufuu wayii tokko malee aadaa keenya ni guddifanna. Yoo bilisoomne jenne immoo magaalaa guddittii keenya yookaan magaalaa keenya ormaa kennuu moo dhiisuu jennee waan dubbatamu hin qabu. Sun dubbii alayyuu ta'a jechuudha. Kanaaf gabaabduutti wanti xixiqqoon akkasii kuni gaaffii Oromootii fi dhimma fardii dursu miti. Kun gaaffii gatachiisuudhaaf akeeka qabsoon Oromoo irratti hundaa'ee tarkaanfataa jiru dimimmisiisuudhaaf awwaaluudhaaf waan tattaafatamuudha jechuudha. Kun immoo abadan tasumaa hin danda'amu. Xurii dibuu yookaan argitee afaan faajjii uumuu tattaafatu. Waggaa meeqa dura dhumatee yookaan immoo deebii argatee jedhu. Dubbannee jirra amma afaan iyyuu hin fudhanne roorroon takkaa ta'ee hin beekne tarra Oromoo irratti ta'aa jira. Isa kanarraa bilisoomuu barbaada Oromoon. Ofii isaatiin of bulchee du'arraa, dhukkubarraa, beelarraa, wallaalaarraa fi duubattafummaa qabeenyi isaatti saamamee biyya abbaa isaatti ergitee jireenya jiraatu iyyuu dadhabe kanarraa bilisoomee ofii of bulchee qabeenya isaatti haligatee ilmaan isaa barsiifatee aadaa isaa guddifatee waan isa barbaachisu hundaa'u akka barbaadetti geggeeffatu jechuudha bilisummaan. Hiree murteeffannaa inni jedhamu kunis addi bilisummaa Oromoo fottoquu barbaadaa biyya kophaa barbaadaa waan jedhamu sanaaf deebisa akka ta'u hubannoota akka ta'u olloota keenyaafis addunyaadhaafis uummata keenyaafis dhugaan akka baramuufiti mee uummanni keenya lakkii akka isaan kun jedhantu gaariidha. Du'uu kanatu gaariidha. Hidhamuu kana gaariidha. Saamamuu kana gaariidha. Alagaan amma akkitti nu bulchaa jirtu kun yookaan alagaas ta'uu baatu gantoonni keenya kun akkatti nu bulchaa jirtu gaarii jedhamoo uummanni Oromoo an ofii kootiin of bulchaa jedhaadha. Kanaaf filatuudha. Ofiin of bulchuu jechuun immoo akki ammaa kun fakkeessaadha malee dhugaa miti. Waan ajaa'ibaa bakka biraatti finnaa utuu hin ta'in hiree ofiin murteeffachuun nama uummata Oromoo du'a dhorku, ajjeechaa irraa dhorku, beela irraa dhorku, guddina fidu, fayyaa isaa wallaanu, jireenya isaa wayyeessu, ilma isaa kan isa gidduudhaa bahe, intala isaa kan isa keessa dhalatte, kan isaaniif dhaabbatte waan isaanii barbaachistu gootu tokko of keessaa filatee uummatee dirqamatti kennitu yoo ta'uudhaa baate immoo buusu ofiin of bulchu isa kanaaf karaa banamuu fi ka barbaadu haa godhu jechuudha. Ajaa'iba biraa tokko miti. Ofiin of bulchuu yookaan hiree ofii murteeffannaa jedhamee addi bilisummaa Oromoo kana barbaade jedhamee waan guddaa sofistikeet godhamee nama agarsiifamuu yookaan dhoksuu yookaan awwaaluu barbaadamu miti. Ofiin of bulchuu jechuun namni biraan alagaan harka jireenya namaa fi oolmaa bultii jireenya uummata keenyaa keessaa harkaa fudhatu ofiin of bulchinu. Jarris ofiin of bulchanii booda waliin dhufnee waan nu hundaa tolu immoo godhannaa fedhii irratti kan hirkate jechuun cubbuu miti. Waan duubattafaas miti. Waan yeroon itti darbees miti. Waggaa meeqa dura deebi'e kan inni jedhu waraqaarra taa'uun deebi'u miti. Dubbii murteessaan isa lafarratti argamuudhaan guyyaa guyyaadhaan ta'aa jiru kan. Wanti ta'aa jiru kun eenyuyyuu kan hin haalle addunyaan illee kan argaa jiru ka beeku ka daawwataa jiru uummanni biyyaa hundinuu ollaaleen keenya illee ka beekan roorroo takka argamee dhaga'amee hin beekne jira. Roorroon kun dhaabbatudha gaaffiin keenya. Roorroon hanga jiraatetti lakkii abaluun irratti raawwatu abaluun immoo raawwatanii miti. Uummanni Oromoo roorroo gosa hundaati kan irra aanuu qaba jedhee addi bilisummaa Oromoo kan. Roorroo gosa hundaa kan ilmaan isaatiin iyyuu kan isarraa dhalateen irratti raawwatamuun iyyuu
akka irratti hin raawwatamne bilisummaa guutuu barbaada uummanni Oromoo. Sanaaf qabsaa'amaa jira. Gantoota Oromummaan isaanii iyyuu argitee hin beekamne makaadhaaf yookaan argitee alagaa ta'anii fi yoo Oromoos ta'an immoo kabajaan Oromoo, mirgi Oromoo, haqni Oromoo duraa hin mul'anne, miidhamni Oromoo hin laalessine gantootaan bulfamaa. Anatu si yaada, anatu si bulcha, anatu si tolaadhaan abadan waan argitee liqimsamee fudhatamee jalatti bulamu miti. Kana kan didamaa jiru uummanni Oromoo takka waan argee hin beekne argaa jira. Kanarraa bilisoomuu qaba. Waan duubatti hafame hin jiru. Dubbii dharaa, dubbii kijibaa, dubbii fakkeessaan immoo fakkeessaadhu. Har'a addi bilisummaa Oromoo kan itti mucaalaa uummanni Oromoo hubatee argee beekee waan jiru. Qabsoo isaatti hiriiree addaa qabsoo hundaa'uu dhandhamee mirga isaatiif wareegamaa jira waan ta'eef jecha kana booda deebisuun hin danda'amu. Kanaafuu gantoonni heddummachuun uummata afanfaajjessuudhaaf nuti alagaadhaaf diina ta'aniitu jiran hojiidhaan afaaniin immoo nuti ilmaan keessan ilma keessan jechuun waan hojjetu miti. Uummanni Oromoo beekee jira. Kanaafuu qabsaa'ataa jira. Adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan tarkaanfii inni godhaa jiru hundaa'uu fashalsanii nama hidhanii nama ugguranii callisiisanii qabsoo kana callisiisuun hin danda'amu. Uummanni Oromoo keessaa alaan akeeka isaatiif fedhii isaatiif tarkaanfii fudhataadhaa fi qabsaa'aa jira waan ta'eef dubbii dharaatiif dubbii kijibaatiin uummata Oromoo haamlee cabsanii qalbii qabsoo keessatti doomsanii callisiisuun abadan sadarkaa hin danda'amne. Ani ayyuudha, ani kaleessa qabsaa'an ture, ani nan beeka, anatu argitee sii gorsa, anatu argitee karaa sii agarsiisa, dharaaf dhugaa adda beekee jira sabni Oromoo. Kun immoo waan baay'ee nama gammachiisudha. Dubbiin Oromoo waan afaanii waan finfinnee miti. Sanarra guddaadha, bal'aadha. Isheen sun achi keessatti to'ammatamtii jechuu barbaade. Tole fayyaa ta'a jaalala dhugaa isaa gaaffii keenya xumuree kan nu haftu yoo jiraate amajji tokko guyyaa baraaraa 2024 laalsee gaaffiif deebiin goone asumarratti xumuramee jira. Kanuma waliin yaada bal'aa fi hubannoo guddaa qabu kan akkasii nu kennuu keessaniifis maqaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota saabaatiin galatoomaa isiniin jenna. Sana dura garuu waan hafeera jira jettan yoo jiraate akkasumas immoo bara haaraa 2024 kana sababeeffachuudhaan dhaamsa qabdan dabarfachuudhaan gaaffiif deebii keenya kana goolabna. Hiree isaa isinii kenneera. Gaarii fayyaa ta'e hiricha naa kennuu keetii fi waan dhimma yeroo waan fardii ta'e kakaafneerraa waan guddaa jedhu hin qabu. Jumlaamatti garuu wanta hin jedhu akkuma dubbanne irra deddeebinee haala qabsoo ulfaataa keessa jirra. Miidhaanii fi wareegamni uummanni keenya baasaa jiru baay'ee nu laalessaa, baay'ee nama gaddisiisa. Karaa tokkoon immoo bilisummaa keenya waan dhiyeessu, waan nu onnachiisu, waan murannoodhaa fi jajjabina guddaa qabsoo irratti obsa guddaa cichummaa jabaachuu akka qabnu kan nu akeeku nu barsiisu waan ta'eef haa jabaannu. Waan diinni hojjetuun waan farreeniif gantoonni hojjetaniif qalbii cabuudhaa fi of duuba deebi'uun abadan waan hin malleedhaa. Alaa keessaa haa jabaannu. Akkuma waggaa darbeetti akka baroota darbeetti qabsoo keenyaan hojii keenyaan bara 2024 bara injifannoo bara milkii bara jijjiirraa wayyaa itti obsinu itti gammannu tokko yoo danda'ame bilisummaa kee yookaan immoo caalaa itti dhiyaannu tokko haa goonu. Bilisummaan ofiin hin dhuftu, hojiidhaan dhufti, wareegamaan dhufti. Wareegama immoo sana immoo baasaa jirra. Qabsoo keenya haa jabeessinu, walis haa jabeessinu, tokko haa taanu, dhaabota keenya keessatti, walii keenya keessatti harka wal qabannee haamilee walii tiksaa, tokkummaa keenya tiksaa,
dhaabota Oromootiif qabsaa'ota Oromoo ABO'dhaan alaallee harka wal qabannee wal jajjabeessaa diina inikkaa irratti fuula deeffannee bara sattaanu kana bara milkii bara injifannoo akka goonu namni hundinuu qooda mataasaa haa kennu. Barri 2024 ka milkii hunduma keenyaaf haa ta'u waan xumura waggaa kana irratti carraa naa kennitanii na dubbistanii ergaa koo kan dabarfadhu na gootaniif immoo Saabaa'oon atis jaalmalkaa baay'ee galatoomaa fayyaa ta'aa barri ka milkii kan injifannoo nuuf haa ta'uun jedha. Miseensa hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo amajjii tokko guyyaa bahuuf bara haaraa 2024 ilaalchisee gaaffii fi deebiin goone asuma irratti xumuramee jira. Yaada bal'aaf hubannoo guddaa qabu kana nuu kennuu keessaniifis maqaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoon irra deebinee galatoomaa isiniin jechaa barri haaraan 2024 bara nagaa fi milkii injifannoo akkasiniif ta'u irra deebinee hawwii keenya dabarsinaa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya amajjii tokko guyyaa oboo akkasumas bara haaraa 2024 ilaalchisee gaaffiif deebii yookaan mariin Jaal Dhugaasaa Bakakkoo waliin goone kana fakkaataa isinis